yeroo tokko pirankii gochuudhaaf nama pirankii taasisu baay'ee tokko nariifanna dhugaa pirankii sun garuu gara dhumaatitti immoo jechuudha waan biraatti nu jalaa jijjiirama laata dhugaatti sin jijjiirama akkasumas immoo nama sana nutti muufachiisa akkasumallee gara badiititti nu jalaa deema laata jennee hin yaannu jalqaba hamma nama sana pirankii goolutti jechuudha garuu dhugaa mucaan kun baay'ee tokko na kofachiisellee baay'ee barumsa guddaallee irraa argadhe jechuudha maali jechuun dheengadda ofuma isaatii mucayyoo kana mana fidee obboleessaa fi haadha manaa obboleessa isaa jechuudha pirankii taasisee ture gaafa akkasitti konfiidensiidhaan haasa'u sana pirankii waan ta'eef akkasumas immoo pirankiidha jedhee waan yaadeef akkasitti guutamee ture jechuudha waan haasa'u hundumasaa akka nama jabaatti haasa'aa ture jechuudha har'a garuu faallaa sana gaafa biddira argatu dhugaan isin jedhe kan inni kaatu jechuudhaan dhugaa hamma kana nama kaachisaa lakkaa jedhee dhugaa kolfaafoo jechuudha viidiyoo sana gadhumaa laaluu hin dandeenye jechuudha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkasumas kana keessan obboleettiin keessan nagaa guutuu rafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin adeeggaraa turtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaalladha deebi'ee dhufee jira dhugaan isin jira akkuma jalqaba irratti argitan kana jechuudha viidiyoo naahidha fi Ube kana gana amma dhumaasa laaluu hin dandeenye dhugaa rabbi jechuudha baay'ee tokko na kofalchiisesi obboleessi kuni jalqaba dheengadda jechuudha obboleessi isaanii xiqqaa daagiin jechuudha gaafa pirankii obboleessa isaatii fi haadha manaa obboleessa isaa kanarratti dalagu jechuudha konfiidensiidhaan haasa'aa ture pirankii waan ta'eef sila pirankiidha jedhee waan itti amaneef keessa isaa amansiisee sirriitti parsantii 100% jechuudha waan haasa'u irratti akka nama jabaa sanitti waan sanatti yaadee akka nama xumureetti dubbataa ture jechuudha har'a garuu faallaa sana gaafa itti dhufu jechuudha lafa lixu akkam fiigu dhugaa viidiyoo sana dhugaa rabbi jechuudha garaa koone dhukkube kolfee dadhabe jechuudha hin fiigee isatti jalaa ba'uu fi osoo dhugaatti jijjiirame yoo dhugaan isin jedha yeroo pirankii kana namarratti raawwannu jechuudha pirankii suni amma dhanni nama sana waan yaanne sana irratti xumurutti yookaas immoo pirankii sana xumurutti pirankii sun booda nama sana walitti na buusaa akkasumas immoo gara qalbiidha jedhee kan hin jalqabe gara dhugaatitti na jala jijjiiramuu danda'a akkasumallee immoo nama sana baay'ee natti aarsuu danda'a laata waan jedhu tokko keessa keenyatti itti yaannu amma xumurutti jechuudha garuu gaafa xumurree itti gaabbina waan hunda isaatti jechuudha haa ta'u malee jechuudha dheengadda gaafa akkasitti sirriitti guutamee baqa keessi isaa jechuudha akka waan dhugaatitti dubbataa ture sana uumatti fakkaanne har'a garuu gaafa isheen maatiin koo viidiyoo sana arganii jennaan kana booda nu wajjin jiraachuu hin dandeessu deemii isuma bira naan jedhanii kanaaf jaarsa ergita gaafa isheen jettuun mucaanii miila kaasee fiigee dhuguma nama kaachisalleedha bara kana keessa jireenyi bara kanaayyuu daa'ima gana fuudha fi hin geenye dhiisatii guddaan iyyuu iddootti jalaa baqatu dhabe jechuudha bara kanaaf dhugaa hedduu takka nan kolfee miti jechuudha garaa koon nama daa'e kolfaan jechuudha viidiyoo sana hamma dhumaa laaluu hin dandeenye bakka asirratti jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha gizee tokko wanti qalbiidhaan jalqabnu gara dhugaatitti nu jalaa jijjiiramuu danda'a isin jechuu barbaade sananii maaliif qalbiidha jennee jalqabna gaafa dhumarra ga'e garuu wanti suni faallaa ta'ee dhufa jechuudha haala jijjiirratee jechuudha sana itti yaaduun gaariidha namarratti pirankii gochuun duratti namaanillee walitti na buusaa akkasumas immoo nama sana baay'ee natti aarsuu danda'a ammoo namni suni haaluma salphaa ta'e tokkoon kolfee bira darbuu danda'a waan jedhu tokko tilmaamuu qabna jalqaba jechuudha pirankii nama gochuudhaan duratti tilmaamuu qabna pirankiin kun illee yeroo baay'ee maaliif akka ta'e hin beeku na sodaachisa nama walitti nama buusa gara caalu jechuudha haa ta'u malee namni ammoo faashina godhatee jira bakka kallattii kamiiniyyuu waanuma akkasitti dalagama haa dalagamu garuu waan qalbiiti bakka tokkotti waan nama qofalchiisu garuu immoo iddoo tokkotti immoo hammaatee iddootti nama wal jaalatullee adda baasu jira akkasuma hiriyaa walitti buusu jira bakka sanatti immoo baay'ee ulfaata egaa dhugaa rabbii viidiyoo ijoollee kana dhaqxanii namni ilaaltanii son kolfiin ba'uuni ani hin beeku nan obsayyoo sodattanii obsuu hin dandeessa maaliif reaakshiniin inni agarsiisaa ture jechuudha baay'ee tokko ulfaata cannaqamee lafa lixu dhabe lafa lixu gana jalqaba gaafa ija kee gadhiisi ilaali kun sarpiraasiidha jedhaniiti gaafa ijarraa fudhatu lafa lixu dhabe gaafa dhugaa ta'etti dhufu hamma kana gara itti baqatu dhabe jechuudha kanaaf iyyuu jechuudha wanti hundumtuu akka qalbiitti gaafa jalqabnu gaafa dhugaadhaan nutti dhufe garuu lafa seennu hin qabnu nutti ulfaata kan akka salphaatti irraa dubbataa turre sun gaafa sana qaalii takkitii deebisuudhaaf iyyuu baay'ee ulfaata jechuudha viidichi baay'ee namoota baay'ee barumsa kenna
namoonni baay'een irraa baratanii sirriidha. Namoonni ilaalcha akkas akkasii qaban illee waan akkas akkasii lakka akkanas ta'uu danda'a osoo ta'e maal gochuun qaba akkaman godha silaa waan jedhu namni hin tilmaamata salphumatti jechuudha. Namni viidiyoo sana dhaqee ilaale jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko kolfeellee dhugaa jechuudha naa ba'uu dide baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee piraankii gisee goonu tilmaamuu qabna jalqaba walumaa galatti jechuudha. Tilmaamne nama hin hubuu akkasumas immoo nullee nutti deebi'ee booda nu miidhuu danda'a waan jedhu itti yaaduun gaarummaa qaba akka kootti jechuudha. Egaa obboloota koo maaliif jennaan bara kana keessa dhugaan isin jedha waan qallii fakkaatee dhufeeti kan gara guddaatti gara waan guddaatti jijjiiramee namoota hedduu walitti buusa namoota hedduu addaan fageessaa jiru jechuudha. Sababuma miidiyaa kana wal qabateedha jechuudha. Maaliif yeroo kanatti wanti tokko miidiyaa irraa wanti bahee tokko deebi'uu hin danda'u sababa ta'eef jechuudha. Nam tokko immoo akka nuti amma miidiyaa irra galuudhaaf itti barreeffamni jechuudha. Yeroo hunda miidiyaa irra galuudhaaf ariifannee hojii qabnu finnee miidiyaa irra baanee toonii jechuudha. Sammuu keenya boqochiisu waan tokko ilaallee kolfuudhaaf akkasumas immoo yaada namoota tokko hubachuuf galu kana namni immoo waa'ee miidiyaa kana ciruma isaa hin beekne akkasumas immoo gara miidiyaa kanatti kan dhufuun barbaanne illee baay'eetu jira jechuudha. Namoota akkas akkasiin gaafa nama aggaxame baay'ee lola guddaa walitti illee nama buusa rakkoo hedduu illee namarraan ga'uu danda'a jechuudha. Keessattuu warri biyyaa baadiyyaa jechuudha. Waan akka kanaa osoo dhaxxanii taasiftanii maaliin jedhanii isin gaafatu malee wanti bada akkasitti maaliifi hin beekan jechuu osoo hin taane qaldii akkanaa kanaaf iddoon qaban iddoo isiniif hin kennan akka namoota asirra miidiyaa kanarra oolan waa'ee isaa hubatanii itti baranii homa itti fakkaanne kana isaanitti immoo ni ulfaata. Gaafa sana namoota walitti nu buusa akkasumas immoo namoota walitti nama buusuu danda'a jechuudha. Sana irraa tilmaamumatti gabaabumatti of tilmaamanii nama piraankii taasisuu qabanii fi piraankii taasisuu nurraan eeggamne adda baafannee itti adeemuu qabna isiniin jechuu barbaada. Egaa viidiyoo kana namni dhaxxanii ilaaltanii qalaalumatti hin buhaartanii dhugaa ani itti buhaaree keessa watti das nal jedhee dhugaa baay'ee tokko garuu kolfi garmalee jira barumsa immoo irraa argadhee jiran isiniin jechuu barbaada. Egaa yaadni kun kana fakkaata dhugaan isiniin jedha. Piraankii kana dura nama gisee lama sadii namarratti hojjedhee jira. Hamma namii dhechaadha. Maaliif hin jennaan namni sa'aatii sanatti aaree yaada waan adda addaa keessa galuu danda'a. Akkasumas immoo namni waan akkasii sana limdii isaan qabaanne kana dura deddeebi'ee waan akkasii sana dalagee hin beekne battalumatti murtoo waan tokko fudhachuu danda'a. Ofirratti illee nama sanarratti illee jechuudha. Inni aaraa keessa gadi buusee namni sun waan bal'inaan hin beekneef jechuudha. Kanaafan irraa dubbachuudhaaf keessi akka irraa dubbadhu naka kaaseen irraa dubbadheen isiniin jechuu barbaada. Innaa yaada keessamee namoonni waan akkas akkasii isin mudate akkasumas immoo viidiyoo kanarraa yoo waan isinitti dhagahame yaada qabdan kan koo kanaan wal qabate yaada qabdan taanaan jechuudha koomentii jala naaf kaa'adha. Isiniin jechuu jaaladha hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jira nagaan naaf turaadha. Baay'ee.